Akkam jirtu nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabun jedha. Maatiin yuutuubii Dammadaamoo kan taatan hundumaatiif nagaa jirtu. Waaqayyoof galanni haa ta'u. Har'a guyyaa har'aa kana immoo viidiyoo bifa haaraatiin kan baay'ee nama ajaa'ibsiisuu fi nama kamiifiyyuu warri milkaa'an akkamitti akka isaan milkaa'an jireenya namaa keessatti milkaa'inni barbaachisaa ta'uusaa kan ta'u isinii ibsuutiin viidiyoo haaraatiin isiniif dhufee jira. Kanaafuu namoonni har'uma gara viidiyoo kanaatti dhuftan kan isinirraa barbaachisu sabiskiraayib gochuudhaan maamila yookiis maatii yuutuubii Dammadaamoo akka taataniif kabajaan isin gaafadha. Maatii yuutuubii kanaa kan taatanis immoo hiriyoonni keessan warri kanaan dura isin beektanii akka argataniif illee sheer akka gootan akkasumas immoo nuuf immoo koomentii yoo gootan bakka guddaa qaba waan ta'eef kanaaf akka nu hordoftanii warri haaraa har'a dhuftanis warri maatii yuutuubii kanaa taatanis isinirraa kan eegamu waan tokko qofaadha. Innis hanga dhumaatti nurraa dhaggeeffachuu jechuudha. Kanaafuu ergaan har'aa kun maalinni amaloota namoota hojiidhaan milkaa'anii kan jedhudha. Hojiidhaan namoonni kan milkaa'an namoota baay'ee hiriyaa keessan yookiis ollaa keessan kan beektan qabaachuu dandeessu. Baay'een isaanii otoo isin hin beekin otoo isin hin hubatiin dinagdeedhaan qabeenyaan guddatanii ilmi ebaluu yookiis hiriyaan koo ebaluun wajjumaan turre kaleessa eengadda wajjumaan turre har'a garuu akkamitti milkaa'ee iddoo kan akka inni ga'e hin beeku. Konkolaataa bitatee mana ijaarratee akkasumas immoo waa biraa kana godhatee ani garuu hanga kana bira ga'uu hin dandeenye hojjechuufis hin dandeenye milkaa'uufis hin dandeenye jettanii of gaafachuu dandeessu. Gaaffichi of gaafachuun keessan gaariidha. Har'a ergaan viidiyoo kanaa akkuma isaanii akka isin milkooftanii fi isin kan hubachiisu ergaa kan isiniif kennu nan amana. Kanaafuu amaloonni namoota milkaa'anii kun torbatu jira. Torban kana eenyu akka isaan ta'an jalqabaa hanga dhumaatti na hordofaa. Inni jalqabaa namoonni milkaa'an amalli isaanii kan karoorfatan beeku. Karoorfatanii akka hojjetanis akka humna isaaniitti akka dandeettii isaaniitti waan hojjechuu qaban hundumaa karoorfatu. Inni tokkoffaa kana amala isaanii keessatti waan karoorfatan yookiis waan hojjechuu danda'an beekanii karoorfatu jechuun kun maal jechuudha laata? Eeyyegaa tarii yeroo karoorfannu karoora keenya baay'ee ol kaafnee hojjechuu kan hin dandeenyeetiin karoorfachuu dandeenya. Inni kun milkaa'ina nuu fiduudhaaf hin danda'u. Fakkeenya waan isiniif kenne. Namni waggaa 50 tokko atileetii kiiloomeetiraa maaraatoonii kiiloomeetira 42 kan ta'u fiigee mo'achuudhaaf shaakaluun qaba yoo jedhe karoorri isaa kun karoora dogoggoraati. Sababni isaa umuriin inni keessa jiru kun shaakalee atileetiksii yookiin immoo fiigicha kiiloomeetira dheeraa kana injifachuudhaaf kan isa dandeessisu miti waan ta'eef. Akkasumas immoo karoorri kan biraanis kan humna keenyaatii ol ta'e yoo karoorfanne nu kuffisuu danda'a. Yoo karoorri keenyaa fi dandeettiin hojii keenyaa wal simate garuu injifachuu dandeenya. Kanaaf karoorri kee waan hojjechuu dandeessu qabdu hundumaa yoo karoorfatte ni milkoofta. Waan hojjechuu hin dandeenye yoo karoorfatte garuu hawwii qofaarraan kan hafe raawwachuudhaaf illee hin dandeessu jechuudha. Kanaafuu waan hojjechuu dandeessu waanuma humna kee qabeenyaati qabdu si eeyyamu keessatti kan kufee argamu karoorri kee kana ta'uu qaba jechuudha. Yoo kanaati achitti karoorri jiru hundumtinuu fiixaan ba'uu hin danda'u. Namoonni milkaa'an kana waan hojjetaniif waan hojjechuu danda'an irraa ka'anii waan hojjetaniif milkaa'aniitu jiru. Atis kana gochuu qabdaa jechuudha. Inni kan biraan inni lammaffaan qabxii inni lammaffaa jechuudha. Waan karoorfatteetti osoo hin raawwatiin addaan hin kutiinidha. Karoorri akka humna keenyaatti akka dandeettii keenyaatti karoorfachuu dandeenya. Akkuma diirama isinii kaasee jira. Waan karoorfanne kana immoo otoo hin raawwatiin dhiisuu hin qabnu. Kanaafuu waan karoorfatte kana guyyaa guyyaatti raawwadhu. Waan karoorfatte sana guyyaa guyyaatti hojiin kee yookiis raawwiin kee sadarkaa maalirra akka inni ga'e madaalaa deemi malee callistee karoora qofaadhaan yoo teesse ammallee dubbii waraqarra jiru qofarraan kan hafe tokkollee hiika siin qabu milkaa'inaan si geessisuu hin danda'u. Milkaa'uu hin dandeessu jechuudha. Milkaa'uudhaaf waan karoorfatte xiiqiidhaan qabiitii hanga galmaan geessutti hojjechuu qabda jechuudha. Yoo kana godhame milkaa'uu ni dandeessa. Inni taanee inni sadaffaan namni hojii
badhaasa namarraa hin eegu. Milkaa'uudhaaf wanta hojjette karoorfatteetta. Akka dandeettii keetti karoorfatteetta. Akka dandeettii keetti kan karoorfatte kan ammoo lammaffaa irratti immoo raawwachuudhaaf guyyaa guyyaatti socho'aa jirta. Waan hojjettu kan ammoo badhaasa argachuudhaaf kan raawwattu ta'uu hin qabu. Fakkeenya tokko isiniif kenna. Abbaatu ilma isaa barsiifata. Ilmi isaa kun barumsatti baay'ee dandeettii hin qabu. Akka abbaan isaa eegetti qabxii fiduu hin dandeenye. Mucaa isaa kana yeroo hundumaa ati akka barataa ebeluu ollaa keenya jiru qabxii gaarii fiddee tokkoffaa yookiis lammaffaa yookiis sadaffaa bahaa hin jirtu. Ati maaluma hojiin kee maal gochaa jirta ati? Ati na gammachiisaa hin jirtuum jedhe. Mucaan kun otuma socho'uu karoorfatee qabxii gaarii fiduudhaaf otuma socho'uu hojjechaa jira. Ni hojjeta, ni dhama'a. Yuunivarsiitii gale. Yuunivarsiitii gaafa galu sirriitti qo'atee, sirriitti jabaatee, sirriitti hojjetee dhumarratti qabxii 4 fide. Abbaa isaatti galeetu yaa abbaa ani yuunivarsiitii keessatti qabxii bareedaa fideetaniin fixeem. Inniyyuu qabxii 4. Qabxii 4 fideen hundisaa A pilaasii kan akkasii fideetaniin eebbifameem jedhee abbaa isaatti yeroo himu abbaan isaa maal jedha beektani? Baay'ee gaariidha, jabaadhu. Baay'ee gaariidha, gaarii goote jedhe. Kanarraan kan hafe itti gammadee ati baay'ee gaarii goote, ani badhaasan sii kenna yookiis immoo maallaqa hanga kanaan si badhaasa jedhee mucaasaa akka inni itti dubbatu ture kan inni barbaade mucaan kun. Mucaan kun ofitti deebi'ee of gaafate. Ani barachuun koo kun bu'aa maal qabaa? Jireenya koo fooyyessuuf dhama'uun kun maal inni hiika inni naaf qabu? Abbaan koo baay'ee gaariidha. Sitti gammadeera naan hin jenne. Anoo qabxii gaarii kana fideetaniin fide. Of jijjiiruuf dhama'uun kun halkanii guyyaa taa'ee qo'adhee qabxii gaarii fiduun kun anaaf hiika maal naaf qabaa? Jedhee aare. Garamitti deema beektu? Aarii isaa kana ba'uudhaaf caatii qaamuutti, sijaaraa xuuxuutti, dhugaatii nama macheessu adda addaa dhuguutti deebi'e. Abdii kutate, haamilee kutate. Dhumarratti inni dhukkubsatee ni du'e. Kanaaf inni rakkoon inni guddaan isa kanadha jechuudha. Badhaasa argachuudhaaf hojjete malee namichi kun kaayyoo waan qabuuf karoora waan qabuutiif miti. Karoorri keenya kaayyoon keenya badhaasa argachuudhaaf yookiis nama gammachuudhaaf ta'uu hin qabu. Waan galma geessisuu qabnu han karoorfannee sana ilaallee gamatti ilaallee hojjechuudha qabna malee nama gammachiisuudhaaf jennee karoorfannee hojjechuudhaaf gaarii hin ta'u. Inni kun immoo bu'aansaa kufaatiitiif nu geessisa. Milkaa'ina nu argamsiisuu hin danda'u. Ni si kuffisaa dhumarratti akkuma mucichaa akka nuti bannu akka nuti duunu nu taasisa jechuudha. Akka nuti of ajjeesnu, soosii adda addaatti akka nuti qabamnu, deebinee aarree akka nuti abdii kutannu nu taasisa. Kanaaf nama kamuu gammachiisuudhaaf hin hojjetiin. Kan ati hojjettu milkaa'uudhaaf waan karoorfattee sana bira ga'uu qofaaf malee yookiin obboleessa kee yookiin abbaa kee yookiin haadha kee gammachiisuudhaaf hojjetta yoo taate milkaa'ina arguudhaaf hin dandeessu. Karaa gara biraa immoo namni waan ati hojjette sanatti kan haamilee si kutanis baay'eetu jiru. Kan si arrabsan baay'eetu jiru. Kan abdii si kutachiisan baay'eetu jiru. Akkati gufattee duubatti haftu kan si godhanis baay'eetu jiru. Isaan kana gara bitaatti yookiin gara mirgaatti ilaaluu hin qabdu. Karoora keessa karoorfatte sana milkaa'uudhaaf isa manaa baate sana gamatti ilaallitee hojjechuudha qabda. Yoo kana gootedha kanatti milkooftu malee arrabsoo namaatiin yookiis immoo nama gammachiisuudhaaf kaayyoon kee ka'umsi kee kana lamaan keessaa ta'uu hin qabu jechuudha. Waan karoorfatte sana ofii keetiif milkaa'uuf qofaaf kan hojjettu ta'uu qaba. Anoo abaluun nan gargaaru taanaan maattan godha. Abaluun na cinan dhaabatu taanaan maattan godha. Yoo jenna taane abaluun si cina dhaabbates si cina dhaabbachuu dhaabaates dhimmichi dhimma keeti, dhimma karoora keeti malee dhimma ebaluu fi dhimma obboleessaa yookiis dhimma firaa yookiis immoo dhimma nama waa tokkoof miti jechuudha. Yookiin immoo nama isa kaanii xiiqii qabneetu deemuu hin qabnu. Nama jibbinu yoo qabaanne isa sana moonee bira darbuudhaaf kanaaf miti karooruma kee qabaachuudha qabda jechuudha. Yoo kana gootedha kanatti milkaa'oftu. Amalli namoota milkaa'anii inni sadaffaan isa kana jechuudha. Inni arfaffaan namni hojii maal akka dursu beeka. Maal dursee maal hojjechuu akka qabu maal hojjechuu akka hin qabne ni beeka. Maal jechuudha kun ilaata? Mee haa ilaallume. Namni hojii waan dursee hojjechuu qabu yookiis immoo piraayoriitii isa jedhamu jechuudha. Faayidaan xixiqqaawwan karoora keessatti karoorfatte isa yeroo dheeraa sana
duubatti si hambisuudhaaf kan jiran waanneen dhimmoonni xixiqqaan si cina jiraachuu danda'u. Karaa mirga kee yookiin karaa bitaa kee yookiin duuba keetiin si hordofanii dhufuu danda'u. Isaan kanaaf dursa laachuu hin qabdu. Karoora keessa gama sanaatiif dursa laachuu qabda. Fakkeenya tokko isiniif kenna. Atileetotatu maaraatoonii fiigu. Maaraatoonii yeroo fiigan sana maaraatooniin kiiloomeetira fagoodhaa. Sa'aatii 2 ol fiigamaa. Kan si dorgoman baay'eetu jiru. Kanaaf dorgommii dirree fiigichaatti bahani atileetonni kun. Inni tokko isa tokko kuffisuudhaaf amala isa tokko beeka. Amalli atileetii isa tokko loomii baay'ee jaallata. Loomii yoo arge fiigicha isaa ta'u kamiyyuu haa ta'u dhiisee jaartiin kun aramaa kana sallaq godheen gala jette. Amma deebi'ee gara manaatti buna koo dhugeen ciree koo nyaadheen deebi'ee dhufatte. Galte gara manaatti. Galtee erga mana geessee buna ishee tumtee ollaa waamtee ollaa faana erga dhuganii ciree ishee otoo nyaachaa jirtu ollaan immoo kan biraan immoo kottu buna dhugeedhan. Buna dhugaatiitti deebiti. Achituma buna dhugduu egaa ollaan walitti yaa'ee yeroo buna dhuguu haasaa baay'eetu jira, tapha baay'eetu jira. Taphachuu jalqabanii otuma taphatanii sa'aatiin yoo ilaalan yeroon baay'ee deemeera. Sa'a yeroo kana yeroo ilaaltu baay'ee fagoo deemeera waan ta'eef ani kana booda aduu kanaan bahee aramurra boru ganama halkan ka'eetaniin barii baheetaniin dhaqeetaniin iddoo akkasiitii kaasee hanga daangaa ebaluutti sallaq godheen gala jettee mana teesse. Otuma teessuu galgalaa'ee ganama halkan kaatee too fixeensi bu'ii sammas akkuma amala ishee deebiti. Dhaqxee midhaan keessa geessee ilaaltee har'a qomonyoo kanaatii kaasee yookiis daangaa abbaa abaluu biraa kaasee hanga muka naafuree yookiin immoo ceekaa gararraa sana jirutti sallaq godheen galadde. Argitanii kaleessa sallaq godheen galadde hin dhaqne. Har'as dhaqxee sallaq godheen galattee haqeen ciree nyaadheen deebi'attee mana geessee otoo sana hojjettu buna namni ollaan biraan kottaa dhabaluu kottu buna dhugeedhanii achi dhaqxee achi immoo ollaan kan biraan buna danfisee waamee ammas achi dhaqxee har'as barfateen bule. Otuma kana jettu torbeen tokko dhume. Otuma kana jettu torbeen 2 dhume. Otuma sallaq jettu midhaan aramaan midhaan sallaq godhee jedhama. Kana kan taasise maalinni jalqabuma fedhii dhuunfaa isa karoorfattee sana dhiisteetu gara fedhii dhuunfaa isheetti jallatte. Fedhii dhuunfaatti jallachuun kun kana fide. Midhaan sun akka inni badu ta'e, midhaan sun aramaatiin akka inni nyaatamu, akka inni firiin buufne, akka inni callaan barbaadame irraa hin argamne taasiseetu argame. Yoo fedhii dhuunfaa xixiqqoowwan dhimmoonni xixiqqoon ollaarraa naannoo keerraa sammuu kee keessaa burqee gara keetti dhufe wanta karoorfattetti milkaa'uu hin dandeessu. Namoonni milkaa'an isa kanaaf bakka hin laatani. Isa kanaaf otoo bakka hin laatiin waan karoorfatan sana ganama bahu, hojii isaanitti bahu, ni hojjetu, ni raawwatu, galanii maal akka raawwatan ilaalu, of madaalaa deemu, maalan hojjedhe har'aa. Iddoon karoorsee sana keessaa sadarkaa meeqa irraan gaheera? Parsantii meeqa yookiis dhibbantaa meeqan hojjedheen jira? Jedhaniitu guyyaa guyyaatti gamaggamaa deemu hojicha jechuudha. Akkasi namoonni milkaa'an. Atis milkaa'uu yoo barbaadde akkasi dhimmoota xixiqqoo ollaa kee jiran, dhimmoota xixiqqoo sammuu kee keessatti deddeebi'anii si gaafatanii har'aafoo boqodhu, har'aafoo iddoo akkasii dhaqii dhimma kana raawwadhu, har'aafoo iddoo kana deemiitii waan akkasii kana hojjedhu jedhanii keessa kee keessatti bilbilan isaaniif iddoo laachuu hin qabdu. Yoo kana iddoo laatteefii fi akkuma midhaan jaartii sanaa ta'a bu'aan kee jechuudha. Bu'aa malee hafta. Bu'aa malee hafuurra milkaa'uu yoo barbaadde waan karoorfatte irraatii kan si deebisu kamiyyuu jiraachuu hin qabu. Humni kamiyyuu qaamni kamiyyuu argamuu hin qabu. Fayyaan mataatetti hanga Waaqayyo fayyaa sii kennee jirutti isaan kanaatiin daangeffamuu hin qabdu. Dagachuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf amalli namoota milkaa'anii waan karoorfataniif irratti fedhii isaanii kan biraa irratti dabaluu hin barbaadanii kan jedhudha. Kan biraan inni jaaffaan nama hojii ta'uuf waan salphaa irraa eegali jedha. Namoonni baay'een keenya akka nuti milkoofne kan nu taasisanii hin daldalla yoo ta'e guyyaama tokkoon maallaqa birrii 100,000 yookiis miliyoona 1 argachuudha barbaadna.
Birrii lamarraa birrii sadiirraa ka'uu hin barbaannu. Waan xixiqqoo daldallee irraa eegallee guddachuu hin barbaannu. Aluma takkaatti suuqii guddaa banuu barbaanna. Aluma takkaatti konkolaataa bitachuu barbaanna. Aluma takkaatti mana guddaa bituu barbaanna. Aluma takkaatti miliyoona keessa galuu barbaanna. Waan xiqqoo irraa ga'i. Yoo hojjechuu barbaadde mee fakkeenyaa fudhanne haa jalqabna. Gara mana keetti qofaa kee galta yoo taate jalqaba yeroo kaatu ispoortii hojjechuuf kaatetta yoo ta'e dursa kanatti gochuu qabdu uffata ispoortiif si barbaachisu uffachuu qabda. Inni kun isa waan xiqqaarraa kaanee jechaadha. Ispoortii isa gurguddaatti akkuma kaaneen fiigurra jalqaba ispoortiif kan na barbaachisu maal inni jennee meeshaalee ispoortiif nu barbaachisan dursinee hidhachuudha qabna. Erga dursinee hidhannee immoo aluma takkaatti fiigichoo dheeraa fiigurra asumatti dhuma dhaabannutti ispoortii xixiqqoo ishee sochii xixiqqoorraa eegaluu jalqabna. Sochii isa gurguddaa keessa yoo galle aluma takkaatti dadhabuu dandeenya. Sochii xixiqqoo ishee qaama ho'ifachuu isa jedhamu kana jechuudha. Qaama keenya ho'ifachaa yoo eegalle ispoortii keenya fiixaan baasuu hin dandeenya jechuudha. Kana yoo goonedha waan hojii hojjennus milkaa'uu yoo barbaanne waanuma xiqqoo isheerraa dursinee kaana. Hankaroorfannu waanuma xiqqoorraa karoorfannee kaana. Waan guddaarraa yoo eegalle kufaatii guddaa keessa nu buusuu danda'a waan ta'eetiif jechaadha. Waan xiqqoorraa eegalle yoo hojjenneef milkaa'inni keenya baay'ee murteessaa ta'a jechuudha. Kanaafi namoonni amalonni namoota milkaanii nama hojii ta'uuf waan salphaa irraatii eegalu jechuudha. Waan salphaarraa eegallee waan guddaatti deemuu qabna jechuudha. Hanqaaquun suuta miila godhattee deemtii jedhu yeroo mammaakan. Suuta miila godhatti. Hanqaaquun duudaadha. Homaa hin qabu akkasumatti. Oval shape jenna. Shapein isaa kun homaa tokko hin qabu. Hin socho'u somaas miti. Suuta garuu dhaqee gara miillaatti jijjiirama. Suuta garuu dhaqee gara handaaqootti jijjiirama. Daldalaa cimaa ta'uu yoo barbaannes. Barataa cimaa ta'uu yoo barbaannes. Barataa cimaa ta'uu yoo barbaanne jalqaba barsiisaan keenya kan nu barsiise suuta yaadannoota xiqqaa qabachaa understand gochaa deemna. Har'a sa'aatii 3 qo'anneerra yoo taane borummoo sa'aatii 3 walakkaa ittaanee sa'aatii 4tti akkasuma suuta sa'aatii dheerina sa'aatii qo'annullee suutatti dabalaa deemna malee har'uma akkuma natti dhaga'ameen miiraan kaka'een miira keessa galee akka abaluu ta'uun qaba jedhee har'uma hanga sa'aatii 9tti qo'achuun qaba toon jedhee boru mana barumsaa dhaquu hin danda'u. Mataatu na dhukkuba. Deebi'ee akkan hin qo'anne na taasisa. Miiraan hojjechuu hin qabnu. Miira keessa gallee miti kan nuti hojjechuu dandeenyu. Suuta waan hojjechuu qabnu akka milkoofnuuf karoorfannee hojjechuudha qabna malee miiraan nama arginee yookiis nama tokkotti aarree akkasaa ta'uun qabanis har'uma jedhee ta'uudhaan miti. Karooraan waan xiqqoorraa kaanee hojjechuudha qabna jechuudha. Inni torbaffaa fi inni dhumaa namni hojii dhugaa jiru ni fudhata jedha. Dhugaan jiru maa inni? Dhuguma namni hojjeteetu argatamoo yookiis immoo akka namni otoo hojjetiin argatu kan namaa kennu jira. Tokko kana. Lammaffaa immoo namni guddachuu kan inni danda'u. Maallaqa guddaa kuufachuu kan inni danda'u. Guyyaa tokko keessatti tasuma ta'uu hin danda'u. Yeroon baay'ee murteessaadha obboleessaa. Yaa obboleetti yeroon murteessaadha baay'ee. Yeroo dheeraa keessatti namni suuta waan walitti qabateetiin guddachuu akka inni danda'amu. Akkuma xaafiin ijji ishee guddattee miti kan isheen kuntaala keessa guuttu. Xaafiin ijji ishee guddatteetu miti kan isheen gombisaa keessa guuttu. Baay'attee suuta walirra teesseetu yeroo dheeraa keessa waggaa tokko booda akka isheen gombisaa guuttu eenyuyyuu beekuu qaba. Har'uma facaasne, har'uma haamne, har'uma dhoofne, har'uma gootaraatti gashuu yookiis immoo gombisaatti gashuu hin dandeenyu. Yeroo eeggata, yeroo keessa har'a ni facaafnaa, xaa'ootti goonaa, itti aramnaa. Erga aramnee booda bokkaan erga roobee waggaa 2 3 booda midhaan sun hin daraaraa, ija godhataa, hin haamnaa, bakka tokkotti tuullaa. Ergachii kaasne immoo dhoofne kaane immoo gara gombisaa keenyatti gashina. Kanaani kan inni ija godhatee gombisaa goote. Guddinni keessa immoo akkasuma waan yeroon fidu irratti amanuudha qabna jechuudha. Guyyaa tokko keessatti guurree yookiis immoo akkata namoonni jedhanitti mana xinqolaa deemnee xinqolaan guurtuutu naaf guura.
Kan kanatti amanan jiru namoonni baay'een jechaadha. Goortuudhaan miti. Maqaa ishee illee hin beeku. Mana xonqolaa deemanii sooroma argachuudhaaf kan fiigan jiru. Otoo akkas ta'e immoo addunyaan kamiyyuu sooromteetu har'a beellis hin jiru ture addunyaa kanarra. Otoo xinqolaatu nama sooromsa ta'ee addunyaa kanarratti beelli hin jiru. Addunyaa kanarratti rakkinni hin jiru. Namni kamuu rakkina hin barbaadu. Namni kamuu beela hin barbaadu. Beela kana jalaa ba'uuf, rakkina jalaa ba'uuf, hiyyummaa jalaa ba'uuf mana xinqolaa dhaabbata ture. Kun qoricha hin taane nama fayyisuu hin dandeenye. Yoo hojjette garuu argachuu akkati dandeessu kanatti amanuu qabda. Kitaabni qulqulluunis kana jedha. Kan hin hojjenne hin nyaatiin jedha. Maarkis Leenis Engilis warri jedhamanii kanaan dura addunyaa kanarratti iddoo guddaa kan qabatan sirna sooshaalistii gaggeessuu keessatti jechuudha. Namni hin hojjenne hundumtuu hin nyaatiin jedhanii turanii kan isaan ibsa laatanii. Wangeelli yookiis kitaabni qulqulluu warra dubbistaniifis akkasuma jedha. Quraannis akkasuma jedha. Namni hin hojjenne hin nyaatiin jedha. Otoo hin hojjetiin hadhati nyaattu abaarsa sitti ta'a. Dhukkuba sitti ta'a jedha. Yerootti amanuu qabna jechuudha. Hojjetanii argachuutti amanuudha qabna. Amalli namoota milkaanii dhugaa jiru fudhatu. Dhugaa jirutti amanu. Hojjennaan argachuun akka jiru. Daldallaan bu'aa buusuun akka inni jiru. Isa kanatti amanu. Noo kanatti hin amannu yoo taane milkaa'uu hin dandeenyu jechuudha. Hojjechuutti hin amannu yoo taane, hojjetanii argachuutti hin amannu yoo taane, daldalanii bu'aa buufachuutti hin amannu yoo taane milkaa'uu hin dandeenyu. Milkaa'inni keenya akkuma isiniif jedhee dhugaa jirutti amanuudha. Yeroo dheeraa keessa guddachuun akka inni jiru. Chaalenjiin lafa kanarratti nu qunnamu jiraachuu danda'a. Chaalenjiin maali? Chaalenjoonni kun kisaaraan nu qaqqabuu danda'a. Dhukkubni nu qaqqabuu danda'a. Namoonni immoo akka nuti hin hojjenneef nu gufachiisan nu qunnamuu danda'a. Lafa kanarra dhugaa jirudha kun haqa jirudha waan ta'eef isa kanatti amanuudha qabna. Yoo kanatti amannee deemneef milkaa'uu dandeenya jechuudha. Guddaa galatoomaan isiniin jedhaa. Viidiyoo kana dhaggeeffachuudhaan waa baay'ee akka irraa barattan nan amana. Gara fuulduraattis viidiyoo wal fakkaatuun hanga wal agarrutti bakka jirtanitti nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u. Galatoomaa nu dhaggeeffachuu keessaniitii fi maamiltummaan keessan itti haa fufuun jedhaa. Kanumarraan har'aaf nu gaa guddaa galatoomaa.